Kami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan nagaa keessanii. Egaa hordoftoota keenya har'a wajjin ilaallu akkaataa sagalee keessanitti jijjiirtanii karaa social media garaagaraatiin itti namaaf erguu dandeessaniin ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Sagalee keessan jijjiirtanii karaalee garaagaraatiin namaa erguu dandeessu. Sagalee keessan fakkeenyaaf sagalee daa'imaatiin akkasumas sagalee nama guddaa kan giddu galeessaa kan ga'eessaa ilaa maanguddootti sagalee keessan jijjiirtanii karaalee itti erguu dandeessan isinitti agarsiisna jechuudha. Osoo gara barnoota keenyaatiin darbineen duratti warroonni YouTube chaanala Oromoo Samsangiif haaraa taatan subscribe akka gootan akkasumas viidiyoo keenyas like share akka gootan isin beeksisna. Yeroo gara barnoota keenyaatti darbinu aappii kana argachuudhaaf Play Store keessan keessatti argattu. Warri Play Store keessaa hin buufanne immoo kallattiidhaan description YouTube chaanala keenyaa jala isiniif kenna achirraa argachuu dandeessu. Mee ammaaf Play Store seenee isin agarsiisu. Yeroo Play Store irra galtan bakka search kanarratti voice changer jettanii barreessitu. Haala kanaan barreessitu isa lammaffaa irratti isiniif dhufu kan voice changer with effects isa jedhu kana buufattu jechuudha. Anamma waan buufadhee qabeeyyuu open irra cuqaasee isin agarsiisu. Yeroo open irra cuqaasee haala kanaan fuula kana qabatee isin dhufa. Amma wanti gochuu isinirra jiru sagalee keessa waraabuudhaaf bakka sagalee isii tana kallattiidhaan gattuitu yeroo gattuitan isiniif waraabuu eegale jechuudha. Mee amma ani fakkeenyaaf sagalee kiyya haa waraabu. Akkami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin qaqqabu. Egaa hordoftoota keenya har'a akkaataa itti sagalee jijjiiruu dandeessan ka wajjin ilaallu ta'a jechuudha. Okay, amma ani sagalee kiyya waraabee xumureera waan ta'eef iyyuu mee ammaaf kallattiidhaan isin agarsiisu. Yeroo sagalee keessan waraabdanii xumurtan immoo kallattiidhaan waanuma tanarra cuqaastu ni dhaabbatti jechuudha. Ergasii sagalee keessan yeroo gidduun dhaabdan haala kanaan asirratti isin dhufa. Mee fakkeenyaaf mee sagalee nama waraabe kan haa dhageeffannu. Akkami nagaa hordoftoota keenya sagaleen kun akkuma isin argitan kana kinoo noormaalidha. Haala kanaan amma sagalee kana jijjiiruudhaaf wanti narraa eegamu kinoo akka isin argitan kana filannoo baay'ee jalatti naaf kennee jira waan ta'eef kana hunda keessa deemee sagalee koo jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma haa jijjiirru nu faana bu'a. Mee isa lammaffaarratti haa ilaallu. Kabajamoo kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan. Bakka kanarratti akkuma isin amma dhageessan sagaleen kun baay'ee sagalee gara dubartii yookiin gara daa'imaatti harkifatee jira jechuudha jijjiiramee jira. Amma sagalee isa itti aanu mee fakkeenyaaf amma rooboot isa jedhu kan haa ilaallu. Amma kanarratti akkuma isin dhageessan sagalee bifa muuziqaatiin meeshaalee muuziqaa wajjin walitti dabaluun fakkaatee garasitti jijjiirame jechuudha. Mee fakkeenyaaf amma keev irratti haa ilaallu. Keev jechuun hogla yookiin akka nama godooyii keessa inni dubbatu ka gidaarri duubaa akka waan sagalee isaa sanitti deebisu mee haa wajjin haa dhageeffannu. Keev irra haa godhu. Akkami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin qaqqabu. Akkuma amma isin dhageessan kana sagaleen kee kun amma asitti bakka kanarratti akka gidaarri manaa isa duuba dubbatu yookiin goda keessa seenee nama hogla keessa seenee dubbatuuti jechuudha. Ta'e baay'ee jira isin keessa gad deemtanii filattu. Mee fakkeenyaaf amma telefoonii irratti haa ilaallu. Akkami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan. Fakkeenyaaf keessa gad deemtanii filattu isin. Asirratti haa ilaallu. Akkami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo. Akkami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin qaqqabu. Haala isin argitan kanaan sagaleen bifa garaagaraatti jijjiiramaa jira jechuudha. Mee fakkee meegaafoon irra haa ilaallu. Akkami nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsang irraan hordoftan nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajaaf jaalalaa iddoo jirtan hundatti isin qaqqabu. Akka malee ol kaaseera sagalee jijjiiree jira jechuudha. Normaalan turre fakkeenyaaf anamma everything is kaayedhu kanaa filadhuuti isa kanaa filadhu fakkeenyaaf WhatsApp irratti namaaf erguudhaaf akkamitti ergan jechuun keessanii nafu. Asuma bakka amma sagalee kana erga filadhe sanduuqa keessatti tuqaa sadantu kana jira. Tuqaa sadan kanarratti kallattiidhaan tuqxu. Yeroo haala kanaan tuqxan iddoo share jedhu kan isinii fida kinoo haaluma argitan kanaan. Fakkeenyaaf mee WhatsApp irratti dura WhatsApp fi social media garaagaraa kan biroo irratti isin agarsiisu. Facebook irratti immoo deebiitiin boodarra isin agarsiisa. Mee amma fakkeenyaaf WhatsApp irratti haa filannu. Haala kanaan
fakkeenyaaf WhatsApp irratti yeroo filadhu mee fakkeenyaaf nama kanaaf haa ergu. Akkuma isin argitan nama darbee jira jechuudha. Haala kanaan kan darbu mee fakkeenyaaf sagalee kan asirra bannee haa dhaggeeffannu. Akkuma nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsoon Gireen hordoftoonni nagaa keessanii nagaan keenya kan kabajuu jaalalaaf iddoo jirtan hundatti simaan qabu. Sagaleen kun normaala duraa sanii miti jechuudha. Baay'ee tokko jijjiirameera. Haala isin amma argitan kana. Amma immoo wanti nu hafu mee fakkeenyaaf Facebook irratti erguudhaaf karaa kanarraan adda waan ta'eef iyyuu Facebook irratti immoo akkaataa itti ergaan isinitti argisiisa jechuudha. Akkuma beektan Facebookiin sagalee qofa irratti share gochuu yookiin post gochuun hin danda'amu. Suuraa wahiitii wajjin walitti hidhuu yookiin kireetti gochuun dirqama ta'a jechuudha. Amma akkaataa haala salphaadhaan yoo feetan suuraa irratti hiitanii yoo feetan immoo default gootanii akkaataa Facebook irratti share gootan isin garsiisa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Facebook irratti arginu yeroo Facebook irratti erguu feenu immoo create image with sound bakka jedhu kanarratti bakka kanarratti tuuxu jechuudha. Create image with sound bakka jedhu kanarratti tuuxaniiti. Ergasii haala kanarra eegatu tuuxan amma bakka kanarratti filannoo sadan isiniif fide kana suuraa wajjii walirra create gochuudhaaf deemna jechuudha. Yoo feetan galaarii keessaa akkasuma feetan kaameraa irraa filadhu mi'a nama ammaaf isa jalqabaa default kanarraa filadhu. Default kanarraa filadhu. Erga default irratti fixanii haala kanaan isiniif fida fakkeenyaaf asirratti amma. Akkuma nagaa hordoftoota keenya kabajamoo kanneen Oromoo Samsoon Gireen hordoftoonni nagaa keessanii. Iddoo ol deemtanii iddoo sheerii mallattoo sheerii tan irra cuqaastu. Haala kanaan Facebookiin isiniif dhufaa jechuudha. Amma fakkeenyaaf Facebook irratti erga isiniin jedhee ture Facebook irratti haa erginu. Akkuma isin argitan kana amma fuula Facebook irratti ol bahuudhaaf qophiirra jira jechuudha. Facebook irratti share gochuudhaaf iddoo posteetu kallattiidha yoo tuutan haala kanaan postii ta'a jechuudha. Egaa hordoftoota keenya barnoonni keenya kan har'aaf qabannee dhiyaanne ilaa hamma ammaatti kan hordofaa turtanidha. Egaa sagalee keessan jijjiirtanii kallattii feetaniin akkaataa itti erguu dandeessan bartaniiti jedhee yaada. Guyyaa biraatiin hamma walitti deebinutti nagaan nuuf tura.